Ayyana gannaa baalii nuti fagootti eegaa turree dhufee nu bira qaqqabuudhaaf guyyoota muraasa qofatu hafe anis yommuu isaan wal qabate meeshaa mana keessaa hin qabne wayii tokkotu jira. Isan bitadhee har'a gabaa ba'ee akkasuma waan natti tole yookaan waan an filadhu hunda argachuu baadhus immoo waanuma ta'e bibbiteetiin dhufe isa kana isinitti agarsiisuu fi aga xumuraatti laayikii gochuutiin turtii keessan na waliin godha. Nagaan isiniif haa ta'u jirtuu baga jiraattane nutis nagaa keenya warri haaraa taatan sabiskiraayib godhaatii gara maatii keenyaatti dabalamaa jechaati irra deebii na waliin tura bakkuma roottoo kanarraatiin isinii ka'aa jechuudha. Akkasumas immoo warri meeshaalee mana keessaa jettanii gaggaafattan ani baay'ee bituu baadhusi asumarraayyuu waan baay'ee odeeffannoo argachuu dandeessu dheeti yaada na waliin tura. Kunoo akkuma argitanii roottoon kun abbaa liitira 85 jechuudha. Liitira 85 fixa kuni. Roottoon duraan mana jira ture ani immoo isa guddaa hin barbaanne jidduu galeessa juusitti hojjechuuf jedheetini ishee xiqqoo kana na barbaachise jennaan deemee roottoon kun liitira 85 birrii 850 hin bitee jechuudha. Rootticha gatiinsaa 850. Akkasuma immoo eelee sibiilaanis immoo na barbaachise irratti juusii akaawwan tokko hojjechuudhaaf isas immoo eelee sibiilaa kana kun akkuma argitanii naggaadonni waanuma irra kaa'anii fidu waan ta'eef wanti irra jira garuu irraa gadhiisedhaan isaanis immoo qodaansaa bareedaa waan ta'eef eelee sibiilaa kana gatiinsaa birrii 600 sibiilitti isheen irra keessatti dhakooftu immoo birrii 70 jechuudha. Birrii 70 inni itti aanu ani har'a bite laala sirriitti dhaggeeffadhaa qabadhaa. Roottoon abbaan liitira 85 birrii 850 eeleen 600 akooftuunsaa birrii 70 isheen kun immoo qodaa sukkaaraati. Qodaa sukkaaraa nan qaba garuu akkasuma natti toluutii didee kan feermuuzii wajjin bitame wayii tokko jira ture sattitoon fayyadamaa yeroo kun immoo addisii reef dhufti baay'ee bareeddi. Gatiinsaa birrii 450 jechuudha. Qodaan sukkaaraa kun akkuma argitanii Mikeeliidha irra keessa immoo qadaaddiinsa maskaatiidha. Kaameraadha. Astuun narraa fagaattee waraabaa jirti waan ta'eef isa kanaaf na kolcha. Qodaan sukkaaraa kun gatiinsaa birrii 450. Inni itti aanu immoo jookii kana jibbee du'ee na dabbaan erga mana ga'e immoo keessuma jookii akkasuma qorqoraan illee ni jira mana keessaa kan juusiif itti fayyadamnu garuu kan biraa barbaadeetiin ture. Nan dhabe jookiin injiru jookii isa gurguddaa farsoofaatti nagadan isa sanatu jijjira falujaa wayii tokko kan ammoo haa ta'u jedhee man bite haa ta'umaaf hin bite garuu erganas ga'e immoo baay'ee mana dabbaree jira jookiin kun qirxiisiin qabu waasiin qabu gatiinsaa birrii 120 jechuudha. Utuma fokkisuuyyuu isinitti bareeduu danda'a garuu anatti natti fokkise gatiinsaa birrii 120 jookiin kun inni itti aanu immoo sarvisiin kun baay'ee natti bareeddee jirti. Keessaa wantoota na dhabite keessaa eelee roottoo akkasumallee sarvisiin kun baay'ee natti tolanii jiru kan kana akkasuma miti. Sarvisii kanas immoo mana keessa inuma jira. Ani garuu isa namni yeroo saantiba argatu warqiin bitaa maaliin bitaa olan kaawwadhee hin beeku qodaa mana keessa arginaan biraan darbu. Har'ammoo sarvisii kana argee namni baay'ee tokko irra dhaabbachaa jira. Birrii 230 nan bite 250 gadi. Haaduun mormana kuttu malee na dhiisii ayyaanni gahaa jira waan ta'eef nama haaduun hin kunnu lukkuma kunnaati 230 araaramnaa jedhee birrii 230 servisii kana inni itti aanu amma harka korra jiru kun immoo saayinaadha. Harkuma na nyaataan isiniin jedhe saayinaan mana taa'ee wal teessisa. Ani qodaa biraan darbu maal akka ta'e hin beeku ta'ee dubartoota hundata akkasii ta'ee hin beeku. Saayinitti isheerra keessaa kan ammoo isaa tokkoon ishee birrii 50 lamaan ishee 100 tokkootiin hin bite. Walumaa galatti akkama walla taa'ee jiru kanatti 330 jechuudha. Servisiin 230 saayinaan 50 130 ta'eetu jira jechuudha walitti na herregaas. Inni itti aanu immoo wanti ani bitee maayinni barbarree jechuudha. Barbarree kana immoo barbarreen hojjetamee obboleettiin abbaa warraa sayyoon barbarree baay'ee bareedaa ta'e qopheessitee naaf ergitee jirti. Waaqayyo ishee haa eebbisu. Kan ammoo kanan barbaadee fi shiroo fi jechuudha. Shirootti dabalee taasisa jedheeni ruubii isaan bite. Ruubii yeroo 200 ta'u kiiloon 800 jechuudha. Barbarree kiiloon isaa ammoo akka kana otoon hojjetamee zaalamu maal jedhama. Isaa jechuudha birrii 800 kiiloon tokko. Gimmaashni bafur ruubii immoo 200 hin bite jechuudha. Shiroo hin bite. Kun immoo hagadaadha. Anumatti barbaadee bitatee hagadaa kana
Hagadaanis immoo waddii dhagaa ishee kana birrii 20 hin bitee jechuudha. Hagaditti kana birrii 20 hin bitee. Haga ammaatti gatii isinitti minaa qabachaa na herregaa jirtu hidheetii yaada. Qodaanis mana keessa otuma jiru nama hin ga'u. Dubartii waan nagahin jettu kotota baay'istii. Anis immoo keessaa tokko ta'ee jira. Kun egaa barbarree kana shirootti dabalee hojjechuudhaaf yookaan immoo shiroo daakuudhaaf birrii 200 ruubii bitee jechuudha. Ruubiin nagaa jedheeni inni itti aanu waan bitee gale har'a gingishaa kana jechuudha. Gingishaan kun baay'ee tokko na rakkisee ture. Yeroo darbellee dhaabee tokkollee sinuu as tuufaana gingishaa isa guddaa bitadhu naan jettanii turte. Gingishaa kana immoo birrii 180 isa tokkoffaa isaatii tokkoffaa lammaffaa qaba. Birrii 180 bitee jechuudha. Kun immoo buna kiiloo tokkodha. Bunni kiiloon tokko immoo yeroo ammaa kanatti birrii 1200 ture. Ani amma suuqii keessaa 1200 kanan gurguru. Gabaarraa immoo kiiloon tokko birrii 1160 jechuudha. Garaagarummaa birrii 40tu jiraarra immoo. Kanaaf kiiloo tokko bitee galee inni itti aanu immoo zayitii kana zim jedhee man bitee garuu akkasumas zayitii bituuf fedhiin qabu mana waan jiruufu zayitiin garuu amma dabaleetu jira waddadee jira. Abbaan liitira 3,300 abbaan 5,800 akkasiin jira jechuudha. Umariin baay'ee bareedaa filannoo namootaati. Zayitii umarii jechuudha. Achi ergan gabaa keessaa beetuman deemu suuqii tokko irratti immoo inni abbaa liitira 3,300 iddoo kaanii as immoo 2,200 jennaan maaliif hin bitume qo'i kan taa'e hin baduu jedheetiin zayitii kanas immoo 2,200tiin hin bitee jechuudha. Inni itti aanu immoo maayini? Inni itti aanu immoo loomiidha. Loomii inni gurguddaan isin jira biyya keenyan akka mana madaamii keessaa waliin rakkannu. Asittillee jira jechuudha. Tokkoon ishee birrii 20dha. Loomiin kun astuun cirrash biyyuman jirtu gama dhaabattee waraabdi kaameraa. Fagaatee jira akkasumas isinitti mul'achaa hin jiru. Loomii kana isa gurguddaa lamaansaa birrii 40 20 ishee xixiqqoo immoo 4 tokkoon ishee birrii 10 jechuudha. Walumaa galatti loomii kana birrii 80 nan bite. Birrii 80 nan bite. Akkasuma bicaa hin taane garuu yeroo 2 bulu 3 bulu bicaa ta'a. Akkasumallee juusii fi illee waan meeqam nama barbaachisa. Loomiin hin ga'u garuu ganaan dabala. Garummaa ni gabaa keessa kanas argee sanas argee biraan darbu achi keessa immoo baay'ee baasuun natti ulfaata na dabbara. Gaariinis akkasuma namatti hin tamachu. Waan meeqatu jira garuu lamaan jaallatani. Asitti immoo shunkurtii gaddaa shunkurtii kiiloo 6 biteen ture. Kiiloon kiiloo 2 birrii 50 jechuudha. Shunkurtiin baay'ee tokko rakasiitu jira. Galata waaqaa ayyaana jara shunkurtii akkas rakasu jechuun hin garmina. Waan ajaa'ibaati kiiloon birrii 25 gaddaa kiiloo 6 birrii 50 binnee galii as tuufaana. Arras immoo kiiloo 2 dabalee birrii 50tiin biteen galee qaaraa kana immoo birrii 20 hin bitee jechuudha. Qaaraa birrii 20 nan bitee inni manaa na baasee waan akka rootoo eelee kanafaa isaan sana ture. Garuu immoo biratti immoo waan itti dabalee dinnicha kanas immoo iddoo lafaa deemnee qotachuudhaaf yeroo illee hin qabnu waan meeqatu biizii na godha. Yeroo mana geenyu immoo ammoo ganaa ta'uun bitee ratee jechuu koorra. Qaama birrii 50 hin bitee birrii 50 hin bitee dinnicha kana shunkurtiin kiiloo 2 birrii 50 jechuudha. Kiiloon 25 shunkurtiif timaatimiin amma haala bareedaarra jira. Timaatimiin illee anarraan binne malee kiiloon birrii 40 jechuudha. Na uummata qaalii akkasittiin ayyaana fataazanaa jennee gargaarsa waaqayyoo sabaraa gara baraa waggaa gara waggaatti nu dabarsuudhaaf waan qabnuun dafaa qanaa jechaatii jirra. Isinis immoo bakka jirtanitti qophii gaarii. Isiniif haa ta'uu warra biyya yaaddaniifis immoo akkuma yeroo hundumaa isiniin jedhu biraan isin haa qaqqabsiisu isiniin jechuutiin barbaada. Viidiyoon koo gara xumuraatti jira. Gatii meeshaalee koo roottoonni liitirii 85 850 jookiin koo 120 eeliin koo 100 akooftuun ishee birrii 70 akkasuma servisiin koo 230 gingishaan koo 180 saayinaa xixiqqoon kun 2 birrii 100 qodaa sukkaaraa isheen harka kootti qabadhee jiru kun immoo gatiin ishee guddiidha garuu qodaansa baay'ee kwaaliitiidha birrii 450
Kanaatiin gabaa keessa ittiin zanaafataa jechaati qilleensa jijjiirrachaa maal jecha deebi'ee dhufeetiin jiraan isiniin jedha viidiyoo biraan hagan deebi'ee dhufutti anammaa harka koo dhiqadhee as tufaan agadaa nyaachuuf isin immoo viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu akkanirraan fannii hundi keessanuu laayikii godhaa lafa jirtanitti nagaa fayyaa ta'a isiniin jedha baay'ee.